የሩሩን ሰውን በጣም የሚያቀርበው የሚመክረውን ነው እንጂ እኔ እንደዚህ ቆጦን ሰው ካልደበደብኩ የሚለው ሰው ማዳምጠውን አልፈልግም። ገባ ካደል በእርግጥ ጉዳቴን አይተ ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ ጉዳቴን በእንደዚህ አይነት መንገድ አይደለም ትፈታልኝ። ሲቀጥል ደግሞ እሱ ምንም ቢሆን ልታከብሮ ይገባል። ምክንያቱም የልጆች አባት ክብር ይገባዋል። ነበር አይደለም እስከ መጨረሻው ልታከብረው ይገባል፣ ለልጆቹ ስትል ማለት ነው። ገባ ካደለ ሲቀጥል በግድ ተፋቱ ተብሎ እስቲ እንዴት ነው እንደዛ የምታደርገው? ምን አይነት ሰው ነው ግን? እንዴት ደውሎ ይነግርሽ? አንቺን ለማስለቀስ ደወለም አልደወለም አይደለም። ለምንድን ነው አንተ እንደዛ የምታደርገው ነው የኔ ጥያቄ። ለምንድን እንደዛ የምታስደርገው? ምን አረገግ? በቃ ይቅርታ ጠየቀኝ መጥቶ አይደለ? ይቅርታውን ተቀበልኩኝ። አንተ ሂደ ማስደብደቡ ሂደ ተፋቱ ማለት ለምን አስፈለገ? ይሄ ከአንተ ይጠበቃል? እኔ ይኸውልሽ በአንቺ በኩል የሚመጣ ነገር እንደማልቀበል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አክም ጅርተን ነጋ ኪስም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ቤተሰቦቼ እንዴት አደራችሁ? እንዴት ቆያችሁ? አለን ክቡር ለአላህ አልሐምዱሊላህ። እዚህ ደርሰናል። አልሐምዱሊላህ ምስጋና ለአላህ አላችኋ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ምን አይነት ነገር ነው? ምንድን ነው? እንጃ አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገባል። ከባድ akkuma argitan egaa hubiyyee fi naani kanaan dura akkuma beektan lola irra turanii jechuudha jedhameeqa. Lola sana keessaa immoo egaa macarrashaa irratti hubiyyeen abdii kuttee akkuma ta'ee hedduma abdii kuttetti uummanni namoonni gurguddaan walitti araarsanii achirrattu hin taqabbalu araara kanallee too jettu. Akkuma ta'etti ይቅርታ kana fudhattee otoo isheen gammachuu irra jirtu otoo araaramanii walitti bo'aa jiranii obboleessi jidduurraan dhufee jechuudha gaafa sana. Akkuma dhufetti achiitii azarraa akaakii qaallitti qaba nagadhiisaa jedhee jechuudha. Achumarraan egaa araarri sunis hafee hundi hafee dhiisee naayeen manaa bahee sirree basin ajjeessa jennaanii jechuudha. Ammoo humnaatiin bakka inni jiru deemee nama fudhatee jechuudha. Obboleessi biyyee kunii jechuudha. Walla viidiyoo meeqa inni argayyuu mana argaa maa inni jedhema wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Ajaa'iba gara kamitti adeemaa jirra. Warqata baatee dhaqee giddiitiin farramii si gadhiisera jedhiitii asirratti jedhe. Isumayyuu bakka isheen hin jirretti, bakka hubiyyeen hin jirretti deemee farramii si gadhiisera jedhiitii jennaan achirratti farramii jedhanii ijoollee baay'een jechuudha. Daagiin illee jira obboleessisaa. Fuudhii harkaa ciri malee akka hin farramne kan inni jedhee jechuudha achirratti. Egaa daageetiin isin rukutu, naayitiin isin rukutu jechuudha. Giddiitiin irra dhaabatanii humnaatiin farramii kan isaan jedhan jechuudha. Kana jidduutti intalittiin jireenya isaanii keessa gartee jeeqaa turte, mubeellee adagaa agarsiisaa turte jidduuttiin dhufte. Cubbuun badaadha isheen illee anatu jireenya isaanii balleesse, anatu jireenya akkas godhe ta'eef nan astakaakkala jettee lukatti gadi kuftee akka farramne naayee jettee naayeetiin jechuudha. Anatu kana godhe ammoo nan astakaakkala jettee boossee intalallee as darbatanii jechuudha. Humnaatiin farramaa jedhee jechuudha. Eshi jedhee naayin irraa fuudhee kee waraqata sana ciree jechuudha. Gaafa naayin waraqata sana ciru rukutanii jechuudha. Achiitii daagiin sobee gadi ba'ee poolisiin dhufaa jira jedhee dhuguma seenii inni garuu akka isaan deemaniif akka isaan waa hin miinee fi poolisii dhufaa jira. Poolisii waameera kan inni jedhee jechuudha. Achumaan fiiganii dhiisanii biraa deemanii jechuudha. Naayee maafi poolisii waame jennaa yoo si miidhanii beekaan akkas jedhee. Kanaafuu obboleessi gaachana ofiiti. Gisee rakkinaaf sirriidha. Waa biraa yoo hin qabaanne kabajaa hin qabdan dhuguma. Garuu immoo otoo ta'uu immoo daangaa darbee jireenya ishee keessa daangaa darbee jireenya kee diigii humnaan jechuu hin danda'u. Otoo ta'e silaa kan isarraa bareedu. Jara lamaan jidduu dhaabbatee jara akka tokko ta'an malee ati diigii jireenya kee hiikii giddiitiin farramii siif hin ta'u jechuu miti ture silaa kan isarraa bareedu.
naayee seddee tokkotti fidee hubiyyee seddee tokkotti fidee araarsuuf isaan malu humnaan farramii humnaan gadhiisii kan inni jechaa jiru jechuudha. Obboleessi dhugumaadha kabajaa ofiiti. Yoo waa sinirraa dhabde beektu mitiire yoo waa qabaatanii sodaatamtu yoo waa qabaatanii illee kabajamtu. Jiraachuun bareedaadha. Otuma akkas ta'u immoo gizee daangaa darbamee kan isheen hin barbaanne isheen araarameera. Abbaa ijoollee kooti abbaa ijoollee koo lamaati. Namni walitti hin buune hin jiru. Rakkina keenya immoo hiikkannee jirra araarameera otoo isheen jettu hin ta'uu farramii hin ta'uu gadhiisii kan inni jedhaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Bara maalii keessa jirra? Akkam dubbii. Isheen ijoollee miti. Haadha ijoollee lamaati. Dabarsiisumayyuu sinneerumsiisa. Sinneerumsiisa ani inni jechaa jiru jechuudha. Maali? Darbitee nama biraatti heerumtaadhaan inni jechaa jiru. Kana diigi hiikiitii. Kana diigiitii darbitee nama biraatti heerumtaa. Maal sinitti haa fakkaatu dhugaa rabbi? Naman gaddisiisu? Wallaahi baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa dubbachuu jechuudha. Akkamiin darbitee nama biraatti heerumta sinneerumsiisa diigii jireenya kee namaan jedhama. Namarraan bareedu kun dhugaa rabbi jechi eeleef gomjiinuu walitti bu'a namni walitti hin buuneen jiru. Namni walitti bu'aama deema. Deebee immoo rakkina isa mudate san numa furataa jechuudha. Walitti bu'aa araarama. Eeleef gomjiinuu walitti bu'a nama mitiiti. Namni gammachuu kana keessa hin jiraatu yeroo hundi takka walitti bu'aa takka araaramaa takka walitti bu'aa takka araaramaa ma jiraata namni. Kanaafuu daangaa darbitee akka obboleessaatti tidaarii kee diigii humnaan jechuun sirraan bareedu otoo ta'e ati jara lamaan jidduu galteetii rakkina isaanii furtee rakkina isaanii hiittaa fi malee diigi jireenya kee jechuun qabdu jechuudha. Namni jireenya ofiitti diigu sheexaana malee namni gammadu hin jiru jechuudha. Jireenya nama diigamu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf obboleessummaa taate tokko qabdu daangaa darbite xiqqoo tokko. Ana si beekaa ana jireenya keessi marraa isheen ijoollee miti sabiyyii miti haadha ijoollee lamaati. Kan isheef ta'uuf kan isheen taane hin beekti jechuudha. Innillee darbisitee nama biraatti dabarsee seerumsiisa jettu innillee dhiira kunillee dhiiraa jechuudha. Naayin baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii baay'ee tokko bakka. Ana sirra sii beeka jechuun hin ta'u. Abbaan isaayyuu hin beeka. Isheen akka feetes akka ta'e fe'e yoo ta'e abbaa manaa fi haadha manaa lamaan jidduu galuun yoo akkam ta'e dhugaa rabbii sirra isa caalsifatti isheen. Sii galee abbaa ijoollee ishee lamaatti. Kanaafuu jireenya koo keessaa bahii jettee jirti. Jireenya koo keessaa bahii. Ani akka kanatti si dheenne akka kanatti si yaanne. Eddenni jirutti deemtee yoo hin farramne yoo nama hin reebne yoo sin ajjeesne yoo sin reebne jettaa kan ishee jettu anis akka kanaas hin beeku kan ishee jette jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa rabbii wallaahi baay'ee nama jibbisiisa. Kun isarraan eegamu akka fe'e yoo ta'e maali akka barbaade yoo ta'e tidaarii kee bittinsi namaan jechuun hin jiru. Dhuguma miidhama ishee irratti si gubuu danda'a. Garuu immoo otoo yoo danda'ame kanallee jara lamaanillee qayeessuudha malee jidduu jaraa dhaabatanii humnaan jireenya kee namaan jechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Rabbi sinaa haa qayeessu dhugaa rabbi. Maal jennare? Itti aansee immoo Ruuttaan egaa shaanxaa sassaabbattee wayyaa uffata shaanxaatti sassaabdee gara Finfinnee hin deema jettee jirti maatiitiin jechuudha. Egaa maatiin maal sitti balleessinee maaltu sitti badee kan deema jettu jettee jirti jechuudha haati. Isheen maal si godhee maaltu sitti badee maaltu sitti hir'ate jennaanidha kan isheen jettee jechuudha. Wanti natti hir'ate hin jiru mucaa tokko durallee wajjin ture ammallee teessee na eeddee jirti asitti na jeequ achi deemee immoo aara galfadhaa kan isheen jette jechuudha. Haati immoo
kan asitti aara galfii siin kennine achitti aara galfii sii kennu mana haadha keettu aara galfii siin kennine achitti aara galfii sii kennu kan isheen jette jechuudha. Obboleettiin ishees immoo akkas jette jechuudha. Maaliifi ganaadha ammallee hin jabaanne ati araasummaa kee fixadhuutii ragaa jettee booda deemta jettee haati kanaan aartee jechuudha. Aartee jirti. Ruutaan diraamaa pirankii irratti hojjettee beeku garuu qo'aa otoo sinitti himaa jettuuti kan dubbiin dhume jechuudha. Kanaafuu maaltu sitti hir'ate maaltu sitti badee garaa si ga'uu didee maal si godheedha kan isheen jettee jechuudha haati. Yaa anaa haadhu haadha keessan bakka jirtutti umurii isinii kaa'eeras dhugaa rabbii haati bareedduu qabdu haati dhabduu qabdu. Haati fokkistuu maalii jedhamtu haati haadhaadha. Ofii beeloteet akkasiin qooftan ofii qullaa deemtee akkasiin bareeddan akkasiin bakka geessan barbaadde ofii daalachootee deemte akkasiin immoo malkii keessan hin deemtan gosin gooti haati haadha argitanii hin deemtu du'een argama malee jette wanti sitti hir'ate jira wanti sitti balleesse jira jetteeti shaanxaa akka kanaan fuutee manatti deebiste jechuudha. Obboleettiis immoo haati kosin azansiistu asii niqniqin jettu amma jabaatutti jedhaniiti akkanatti shaanxaa ol deebisanii isheen immoo qo'aa sinitti mannootoo isheen jettuuti viidiyoon dhumee jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko wallaahi garaana nyaatte maal sitti balleesse maaliin jettee isheen intinii jettu jechuudha. Ani kana dhaga'uu hin qabu jettee shaanxaa gototte miskiina. Kanaafuu haadha keessan bakka jirtutti rabbiin umurii isinii haa dheeressu wallaahi haati abduun qabdu haati dhugaa rabbii. ምን አስቀምጠዋለኝ እንደ በሽተኛ ሰው ይማርሽ ብሎ ደፍሮ ባይጠይቀኝ አውቆ ተለመመኝ ባንተ እንደጨነቀኝ ላሳውቀው እንጂ እስኪገባ ገጄ ሺህ ጉዳይ ባደርገው ማለፉን በደጅ ደሞ በዚህ Akkuma dhageessan egaa sinfuusisa nama biraa isa hiikii isa diigii jechaa jira jechuudha. Humnaatiin yoo nammoo hin kakkabalallee jechuudha. Dhugaa rabbii naazansiiste hobiyyee teessee boochatti kaate kaballaa fuudhee ijatti laataa jechuudha. Kun hundumaa inni giddiitiin tidaarii kee diigii giddiitiin waan anan jedhe irra deemii amma warra akkas jedhan kun guyyaa tokko immoo hin barbaadanii. Guyyaa tokko mana isaanii fakkeenyaaf amma hobiyyeen otoo mana diiddee ijoollee ishee fuutee mana isaa keessa deemte guyyaa tokkoon oolchu warra akkasii kun warra guyyaa tokkoon oolchinedha. Warra fuula qayyaratu abooru warra akkas tidaarii kee diiddu malee tidaarii kee baay'ee tokko ulfaata. Wallaahi humnaatiin tidaarii diigatu jechuu otoo hin ta'in oo dandeesse akka isaan tokko ta'anii akka isaan nagaa buusanii ijoollee isaanii wal faana irra guddifatanii malee akka kana humnaan diigii humnaan mana kee diigii humnaan hin jedhamu. Yoo isheen fedhii ishee barbaadde malee yoo isheen ofii ishee irraa ta'e malee ati humna keetiin giddiitiin jettee miti. Fokkisaadha kun nooriidha waan hin jirredha kun dhugaa rabbii. Kun dura fe'ee karaan ani deeme irra deemii karaan ani taa'e irra taa'ii karaan ani siin jedhe irra bahiin dura hafeeti. Rabbi sinaa qajeeshu dhugaa.